waa baay'ee keenii waan hafte bichaa kaasuun barbaada. Waan hafe maadhaa yoo jenne iddirii warra qawwee jedhamee waanta hojjetameeru isiniif haaraa miti hojjetaa turre. Umarra namoonni keenya wanta muraasni kaayaa gaafa dhumu tobbo dhufeeraan kun egaa nabsee isaanii hamaa dhugaa fi qaaduu wajjin isaan addaan baatee waan qaban illee hin qabanii walitti nu qabanii amma guyyaa gaafa jiranitti waa guddaa hojjetanii isa har'aa kanallee akkuma isin hojjettan kan nuti seenaa dhufeeraa jennee kaasnee addisii goonee amma maqaa isaamaatti baafne duratti iddirii warra qabeet amma seenaa dhufeeraa jennee akkasitti kaasne. Nan keessan immoo baay'ee nutti tole. Inni guddaan amma namni yoo waa hubanna ta'e baddoon bara nama jeequmsi baddoon irra jiru jireenya miti ammallee xinnoo qabbanaa'u malee siqaa argaa ture. Otoo beekaan jiraate otoo jaarsi jiraate amma kana jeeqamaan ture. Magarsaan dhalma namni nu keessaa beekan namni dhibnaa na mucaanis ba'e namni dhibnaa na millisaa kun ta'e otoo namni jiraate